لبسي 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 كم برا جرت لبسي كاللي طران جرت لبسي كان كبرا جرت لبسي كان كبرا جرت لبسي كان بيلا جرت لبسي كان بيا كيس جرت لبسي رورو ديدا غربما هنتنيو انجوباني إرافش مرن جنو كأجلم بيك يا فالمنو كاني هبولام بوكي هادا باتو بيكي لغري كيانيات هبولام بوكي هادا باتو بيكي لغري كيانياتو Duda kana funa ma pinargo karrafe buletu arga kan konninya juda damne kanurre so maaf gabarre bakka yo tanda wale jirma ko fece sutti kontro bayata robiyo fidu te abado wata jirma ko fece sutti kontro bayata robiyo fidu te abado wata Malwaya gafin tenya gafa baf tede bite no tede ola gangarora basi ni dekete enyo tu gankenya tumse ilala gita nagara dalli sabako kola tadema enyo tu gankenya dimme ilala gita nagara dalli sabako kola tadema Surrejil barranchetti lammi komalo abbatu waranata Orobiyo filufte komo komalo abbatu tatafata Kola abida lammi komalo karata dida itingosani Rorro dinko filufte komo komalo harkamarani itidulani Duda kana funa ma pinargo karrafe buletu arga kan konninya juda damne kanurre so maaf gabarre bakka yo tanda wale jirma ko fece sutti kontro bayata robiyo fidu te abado wata jirma ko fece sutti kontro bayata robiyo fidu te abado wata Ashama akkam jirtu hordoftoota walabummaa news network kun sagantaa marii keenyaati. Sagantaa marii keenyaa har'aatiin keessummaa tokkoon qabadhee dhiyaadhee jira. Keessummaa koo har'aatiin waliin simbarsiisaa. Keessummaan koo har'aa obbo Tasfaayee Abdiisaa jedhamu. Obbo Tasfaayee Abdiisaa umurii isaanii guutuu qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti aarsaa guddaa kafalanii Oromoo kakaasuu Oromoo jaarratti hojjechaa turanii har'as immoo haaluma kanaanii mirga namaatiif kan falman waliin waa'ee qabsoo Oromoo irratti aarsaa kafalaa waan jiraniif isaaniin keessummaa godhadhee dhiyaadheen jirra. Walabummaa news networkii wajjiniin turtii gaariin isiniin jedha. Tole obbo Tasfaayee Abdiisaa
waamicha walabummaa News Network kabajanii sagantaa marii keenya irratti argamu keessaniif baga nagaan dhuftan jechaa anaa dhufu. Anillee miidiyaa walabummaa kanaa fi gaafiif deebii kanaaf naaf yeroo keessaniif hedduu galatoomaa jedha. Tole obbo Tasfaayee mee akkuma jalqabattiin ka'uudhaaf haala biyya keenya keessa deemaa jiru hordofaa jirtu uummanni keenya har'a maalirra jira mee maal hubattu? Egaa akkuma miidiyaa garaagaraa irraa dhageenyu karaa garaagaraa hubannoon jiru uummati keenya har'a rakkoo hamaa keessa jira. Mirgi dhala namaa yeroo irra ejjetamee namoonni ilaalcha siyaasaa garaagaraa qabaniin haa ta'u namoota eenyummaadhaan namni waanuma Oromoo ta'e qofaaf har'a bakka garaagaraatti afaan Oromollee haasa'uun deemuun yeroo rakkisaa ta'e irra jira. Uummati keenya haala baay'ee rakkoo hamaa keessa jira. Mootummaan amma jiru kun uummata dararaa jira, hidhaa jira, ajjeesaa jira. Waanuma godhu hundaa akka gaariitti duukaa buunee hubachaa jirra. Walumaa galatti haala gaarii miti biyya keessa kan jiru. Tole obbo Tasfaayee akkuma naa ibsitan uummanni keenya yeroo ammaa kana hidhamaa, ajjeefamaa, dararamaa manaa gadi ba'ee manatti deebi'uullee rakkataa jiru akkuma isin ibsitanidha. Mee obbo Tasfaayee isin yeroo dheeraadhaaf ijaarsa uummata Oromoo yookaan immoo ijaarsa baqattoota Oromoo irratti yeroo keessan aarsaa guddaa godhaa turtanii akkuma kanaan haala dhiyeenya dhaga'amaa jirutti immoo jaarmiyaa hawaasa Oromoo biyya Jarman kan jedhu ijaartanii jirtu. Jaarmiyaa kana ijaaruun akkami wanti kun dhugumaa? Dhugaadha. Waggaa dheeraadhaa fi biyya Jarman kana keessatti hawaasa magaalaatti ijaarametu jira. Waldaalee garaagaraatu jira kan amantii, kan Islaamaa, Kiristaanaa, Waaqeffataatu jira. Akkanumallee waldaa dubartootatu ijaaramee jira. Waldaan dargaggootallee ijaarameetu bakka baay'ee keessatti jira. Jaarmayaan bilisa baasaa Oromoo jira. Walhubannoo gaariitu jira. Yeroo garaagaraa hiriira waliin baanaa, yeroo garaagaraa xalaa haala uummata keenya keessa jiru hubachiisnee waliin barreessina. Haa ta'u malee akka jaarmaa gaaddisa tokko jalatti dhufee gurmuu tokko jalatti dhufnee akka jaarmaatti walhubannoo bira darbinee waloodhaan hojjennu yeroo wal barbaannu qofa otoo hin ta'in walitti aansee akka gaariitti akka jaarmaatti akka hojjennu jennee gara ji'a 8 marii guddaa goone amma akkumatti jettee gara golobuu gubbaarra jirra. Heeraa fi seera bulmaataa tumannee isa raggaasisuu gubbaarratti jirra. Kanaaf jaarmaan biyya Oromoo, jaarmaan Oromoo jaarman keessa jiran akkuma waldaas haa ta'u, hawaasaas haa ta'u, gurmuu tokko jalatti dhufuutu nurra jira. Sagalee tokko gurmuu tokkotti dhufnee sagalee tokko dubbannaa, humna goonaa. Qabeenya qabnu kana akka gaariitti to'annee bakka barbaannetti akka barbaannetti hojiirra oolchuudhaaf to'achuudhaaf waan baay'eedhaaf humna walii taana. Kanaaf akka gaariitti ijaaramaa jirra. Yeroo gabaabaa keessatti hundumaa isaa xumurree ifa goona. Galatoomaa obbo Tasfaayee Abdiisaa. Mee dhiyeenya kana akka miidiyaa irrattis darbaa turetti qeerroon biyya Jarman magaalaa Mooshin jiran deeggarsa hayyoota keenyaa jechuudhaan
hayyoonni keenya lagannaa nyaataarra waan jiranii warri maaliin akka ta'aa jiran lagannaa nyaataarra waan jiranii isaan deeggaruudhaan lagannaa nyaataa ba'anii jiru. Lagannaa nyaataa isaan ba'an kanarratti atattamaan irree warri bulchiinsa naannoo sanaa dirmatanii fi haala isaan irra jiran qoratanii bulchaan naannoo sanaallee dhufee isaaniin dubbisee isaaniin gaafatee bakka laal dabarsee deebii gahaa akka kennuufillee hubachiisee ture akka dhageenyetti jechuudha. Isin yeroo akka amma hawaasa Oromoo biyya Jarman ijaaraa jirtan kanatti haalli isaan keessa jiran kun maal fakkaata deebii isaan kennan waan hubattan qabdu? Wal quba qabna akkuma atu jette yeroo garaagaraa biyya Jarman kana keessatti magaalaa garaagaraa keessatti idda gootni keenya Hacaaluun ajjeefame kaasee hiriira hedduu baay'ee goonirra walitti aansinee otoo walirraa hin citiin yeroo bakka tokkottis walitti dhufnee biyya jirru keessatti magaalaa jirru keessatti gochaa turre. Obbolooti keenya naannoo Muuniik jiranii guyyaa 3 fi torbee darbe godhanii turanii. Hiriira isaan godhanii fi lagannaa nyaataa godhan irratti akkuma tuu jette itti gaafatamaan mootummaarraa durii dhufaniitu nu harkaa xalaa fudhachuufuu yeroo dheeraa fudhata yookaan poostaadhaan kennanuun jedhu. Amma garuu isaanumatu gadi ba'anii rakkoon keessanii hin beekna xalaa keessan fidaa jedhanii nu faana marii calqabaniiru. Kanaaf Muunikitti guyyaa 3 kan ta'e kuni injifannoo guddaa ture. Kuni akkuma inni jedhee haalli amma biyya alaa keessatti keessayyuu biyya Jarman kana keessatti karaa mootummaa gubbaarraa kaasee paartiilee jiran haa ta'u jaarmayaa miti mootummaa ta'anillee haa ta'u akkoo biyya sana keessa jiru akka gaariitti hubataniiru. Akkuma nutis akka gaariitti irratti hojjenneerra. Ji'a 8 irra ba'uu calqabne kaasee karaa garaagaraa tooftaa garaagaraatiin bakka garaagaraa deemuudhaan haala biyyattii sana akka sirriitti hubatan rakkoo biyya sanaa akka maal akka ta'e hundeedha akka gaariitti ibsaa waan jirruuf deebii gaarii argachaa jirra. Kanaaf injifannoo ture Muunikitti inni dheengadda ta'e. Tole galatooma meeqa haala amma jettan kanarratti isin dura taa'aa waldaa hawaasa Oromoo biyya Jarman taatanii hojjechaa jirtu. Dippiloomaasii jalqabdanis waan dhaga'amaa jirudha. Yeroo isin haala biyya keessa jiruu fi haala uummanni keenya keessa jiru rakkina inni keessa jiru kana yeroo dhaxxanii itti maxxan dippiloomaasiin isin gootan maal fakkaata? Isaan deebii maal isiniif kennu warri mootummaa? Akkuma jedhe amma rakkoo tokkotu jiru. Rakkoon sun waa'ee koronaati. Waa'ee koronaa kanaaf waan ta'eef sochiin qaamaan wal arganii hojii baay'ee hojjechuun rakkisaadha. Egaa kan dhimma itti baanu karaadhuma sooshaal miidiyaa, imeelii, telefoona. Kanaan warra itti gaafatamaa jedhan kanatti xalaayaa ergina. Akkuma jedhe xalaayaa akka durii otoo hin ta'in xalaa itti katabnu hundaafuu yeroo ammaa kana lakkoofsa nuu kennanii correspondence number jedhuuni bakka kanatti faayilii isinii banneerraa yeroo hundumaa karaa kanaan nutti ergaa jedhaniitu haala gaariitti nu deebisaa jiru. Egaa akkuma hundi keessan miidiyaarraa dhageessanii Chancellor Angela Merkel haala adda addaa Abiyyitti bilbilsitee haala biyyaa rakkoo biyyaa waan jiru akka gaariittii fi ejjennoo mootummaan Jarman gara fuulduraatti fudhachuudhaaf deemu jala sarartee itti himteetti. Kanas dubbii himaan ishii yeroo garaagaraa miidiyaatti bahee dubbateera. Kana qofaa miti. Waan ishiin Abiyyi faana mari'atte mootummaan Abiyyi soba jechuun ishii faana waa'ee koronaa
waa'ee nageenya nu walakkaa jiru hariiroo keenya akkamitti cimsinaa kan jedhu irratti haasofne jedhee jechuunsaa soba kunis ta'uusaa innasuma dubbii himaansaa himuudhaan soba isaa saaxilanii jiru. Kanaaf haala namichi kun irra jiru hubatanii waan beekaniif amma rakkoon hin jiru. Bakka deemnee mana balbalatti rukun hundatti akka gaariitti gurra nu kennanii nu caqasaa jiru. Akka gaariitti rakkoo keenya hubatanii jiru. Rakkoo kanaafis immoo furmaati maal akka ta'e akka gaariitti lafa kaawwatanii irratti hojjechaa jiru. Karaa dippiloomaasii karaa hariiroo gaariirra jirra. Gara mo'anne irra jechuu dandeenya. Dippiloomaasiin Itoophiyaa yeroo amma kufee lafarra jiree namni isaan dhaggeeffachuudhaaf iyyuu fedhii qabu hin jiru. Dhugaa dubbachuuf. Kanaaf haala gaariitu jira jechuudha. Tole guddaa galatoomaa obbo Tasfaayee Abdiisaa. Mee waan bira darbuu hin qabne tokkotu jira haala amma isin kaastan irraa. Ilmaan Oromoo baqatanii biyya ambaa jiran keessumaayyuu immoo biyya Jarmaniitti kolagaltummaa gaafatanii jirantu jiru. Kolagaltummaa isaan gaafatanii jiran kana keessaa diddaadha kan itti dhufe. Diddaa itti dhufe kanaaf haga ammaatti kan furmaatan argatee rakkina irra jirantu jiru. Isin akka durataa hawaasa Oromoo biyya Jarman tokkotti itti dabalee immoo dippiloomaasii amma isin fooyya'eera jettan kanaan furmaatiin argamuu ni danda'a waan kanaaf. Ila waa'ee kola galmuffaa gaafatanii jiranii akka seera biyya Jarmaniitti kan hundumaa waloodhaan ilaalamu hin jiru. Namuu hundaa dhuunfaadhaan ilaalu keezii nama tokko atiin galfattaa keezii keessan ilaalanii sanarratti dhaabbatanii murteessu. Haa ta'u malee haalli biyya keessa jirus murteessaadha. Yeroo ammaa kana keessatti biyya sana keessatti rakkoo jirurraa ka'ee nama Oromoo qofa otoo hin ta'in namuma biyya Itoophiyaadhaa dhufee nama tokko keessaayyuu waa'ee Oromoo rakkoo jiru akka gaariitti hubatanii ni beeku. Wanti guddaa inni nuti akkuma kanaan dura jennee bakka bakkatti ijaaramni waan jirruuf waan odeeffannoo namoota amma diddaa argatan kana akka gaariitti hubannee hin beeknu. Jaarmiyaa waloo ta'e tokko qabaannee odeeffannoo sanarratti hundoofnee tooftaa fi tarsiimoo baasnee nama tokko akkamitti gargaara isa jedhu irratti yeroo baay'een hojjenne. Haa ta'u malee haala amma hin ijaarra jennee ijaaramnee deemnu kanaanuu ijaaramne abukaatoo biyya kana gubbaarratti hojjetan faana jaarmayaa haqa ilma namaa dhala namaa hojjetan faana haala biyya sana gubbaarratti warra hojjetan nama mootummaas haa ta'u miti mootummaa jaarmaa ta'an faana walgayii workshooppii garaagaraa qopheessuudhaan rakkoo biyya sanaa ibsu ijoolleen galfatan kunis immoo akkaataa keezii isaanii kana takkaan ilaallee karaa kamiin akkamitti odeeffanii moor dhageettii qabaa kan Oromoo kanas jennee irratti hojjechuudhaaf egaa sagantaa guddaa qabna. Garuu waan tokko jala sararree himuu wanti dandeenyu yoo jiraate biyya sana keessatti ilmi Oromoo tokko haala amma jiruun akka biyya sanatti hin deebine mootummaa kana akka gaariitti jala sararree itti himaa jirra. Biyya sanatti ilma Oromoo tokko deebisuu jechaan du'atti murteessuu jechaadha. Wanti biraa miti. Kana mootummaan kunis itti gaafatama. Nuti biyya namarra jirru mootummaa kanaa fi hojiidhaanis haa ta'u taaksii qaraxa baasneetu akka nama lammii biyya naattis ta'u itti gaafatama dirqama qabna. Kanaaf mootummaa kana jala sararree itti himaa jirra.
Ammoo amma ijaaramnee na deemnu abukaatoo qabannee kana jala sararreetti ilma Oromoo tokko biyyatti deebisuu jechaan ilma Oromoo sanarratti du'a murteessuu jecha akka beekan kana. Kanaaf akka gaariitti itti qophoofnee ijaaramnee wanta kana akka rakkoonsaa xiqqaachaa deemee ijoolleen Oromoo dargaggoota Oromoo biyyana dhufan biyyanatti barnoota argatanii jireenya teessuma argatanii akka tasgabbiidhaan jiraatan irratti hojjechuudhaaf qophii qabna. Tole guddaa galatoomaa. Mee obbo Tasfaayee amma immoo dhiyeenyatti hiriira waamtanii jirtu. Hiriirri waamtan kun Jarman keessa kan jiran qeerroo qarreen Oromoonni hundi akka irraa hirmaatan waamichi ga'eera. Hiriirri kun qabiyyeen isaa maali? Maal ibsa? Hiriirri kun waan adda isa godhutu jira. Akkuma jenne hiriira hedduu baay'ee gooneerra. Hiriirri keenya inni dhuma ala darbe yaadatama yoo ta'e guyyaa 5 walitti aansinee embaasii Itoophiyaa fuulduratti diddaa gochaa turre. Diddaa sanaan hojiiyyuu uggurree guyyaa 5 guutuu naannoo sana isa booda bakka mootummaa garagaraatti baanee turre. Inni amma tooftaansaas akkaataatti goonus adda baafanneerra. Kunis tokkoffaa kan hiriira goonu waajjira mootummaa Jarmanii ofiisa Angalaa Markar fuulduratti hiriirri kun kamisa calqabaa gaafa duwwaa 4 bitootessa 4 halkan guutuu walitti aansee otoo waliin hanqishin halkan guutuu achuma bulama. Hiriira kana faana adda kan godhu lagannaa nyaataatu ta'a. Kunis immoo miidiyaadhaa fi amma press release baasnee facaasne irratti bakka baay'ee deebii fi gaafii garagaraa nu gaafachaa jiru. Hiriirri kun waan 3 irratti xiyyeeffata. Inni tokkoffaa hidhamtoota keenya hooggantoota keenya mana hidhaa keessatti lagannaa nyaataa guyyaa 34 godhanii jiran dararaa isaan irra ga'u kana ifa baasuudhaaf. Kana mootummaan Jarmaniis jaarmayaan garagaraa uummati Jarmaniis akka beeku. Kuni haqa ilma namaa sarbuu akka ta'e hooggantooti kun ilaalchuma poolitikaadhaaf duwwaa mana hidhaa keessatti dararamaa akka jiran hooggantooti kun gariin waggaa 1 waggaa 2 deemu kan akka amma Abdii Raggaasaa fa'aa idda hidhame waggaa 1 oli deemaa jira. Mana hidhaa garagaraatti gegeeddaranii manni seeraallee hayyama wabii kenneefi isaan garuu hayyama kana fudhachuu dhiisanii mana hidhaa garagaraatti dhoksaniifa akka qabeenya mi'a akka namaatti otoo hin taane akka mi'a qabeenya wayiitti seechee deemanii dhuunsaanii kana hunda kan saaxilu hiriirri ammaa kun. Inni lammaffaa filannootu nu dura jira. Filannoo kana akka amma arginu kanatti jaarmolee Oromoo adda bilisummaa Oromoo fi KFO jaarmolee Oromoo miliyoona 60 bakka bu'anii dhageettii guddaa qaban deeggarsa guddaa qaban uummata sana keessatti siistama garagaraatiin baasuudhaaf yaalii gochaa jirama. Kuni nuti filannoo fuulduraas haa ta'u filannoo boodas haa ta'u rakkoo hamaa biyya sana keessatti akka fidu bakka biyya baay'eetti filannoo dura filannoo booda rakkoo akka dhalatu keessaayyuu biyya Afrikaa keessatti. Inni kun garuu biyyittiin sun akka Itoophiyaatti gara fuulduraatti deemti moo hin deemtu isa jedhu sanaaf murteessaa hamaa ta'uusaa mootummaan Jarmaniis haa ta'u mootummaan alaa hubatee wanti kana halaalumaan karaa furmaata argatu irratti akka hojjetan hubachiisuudhaaf
Inni sadaffaa lola biyya sana keessatti deemaa jiru. Biyyi sun nagaa hin qabdu. Biyya nagaa hin qabne keessatti filannoo akkamii akka geessan iyyuu daangadu. Oromiyaa baa lixa kaaba kibba jiddu galeessa lolatu deemaa jira. Waggaa 3 guutuu command postii duraanii godina Wallaggaa Arfanii fi Gujii ture. Har'a garuu Oromiyaa guutuu waan jala jira. Command postii jala jira. Lolli biyya Tigiree keessatti deemaa jira. Akkanuma Walaayittaa iddoo nagaan jiru hin jiru biyya sana keessatti. Biyya suni lola jala jira. Neetworkii cufanii nama ajjeesuu humnaan namalee nama biraa filuu hin dandeessan jedhamee haalli deemaa jiru kuni more civil war biyya sana keessatti akka Rwaandaa ala darbee fa'aa waggaa 94 ta'e sana fa'aa haala kanaaf biyya kana qopheessaa jira mootummaan Itoophiyaa. Kanaaf addunyaan hundumtuu kana beekee dafee furmaata tokko akka kennuuf hiriira kana gubbaarratti qabxii kana sadan akka gaariitti xalaanis flaayerii poosterii garagaraan qopheessinee facaasaa jirra. Kanammoo qaamaan deemnee immoo waan kana hubachiisuudhaaf egaa kana sadan irratti xayyeeffata hiriirri. Tole guddaa galatoomaa obbo Tasfaayee. Hordoftoota Walabummaa News Network kun sagantaa marii keenyaati. Sagantaa marii keenyaatiin obbo Tasfaayee Abdiisaa wajjin gaaffiif deebii godhaa jirra. Obbo Tasfaayee egaa amma hiriira qopheessitan kanarratti yeroo dheeraadhaaf isin falmaa mirga namaa Amnesty International waliin dalagaa akka turtanidha kan beekamu. Hiriira kanarratti Amnesty International kun irratti argamee isin wajjiniin waan hirmaatu qaba. Yeroo ammaa kana Amnesty International kun addunyaa irratti waa'ee dhimma biyya Itoophiyaa keessaa barreeffamaanis haa ta'u ibsaanis miidiyaadhaanis kennaa jira. Kana isin wajjin waan hirmaatan qabu. Egaa warri miidiyaa takka gaafii idda press release kennine booda isarratti hundaa'anii nu gaafachaa jiru. Akka raadiyoo isaaniis haa ta'u miidiyaa isaaniitiin dhufanii wanta kana irratti hirmaachuu akka danda'ani. Kana bira darbee qaamni garaagaraa kan keessaayyuu dhala ilma namaa irratti hojjetanii hiriira kana gubbaa irratti Oromoo qofaatumoo gareen garaagaraa irratti qooda fudhachuu dandeenya jedhanii nu gaafachaa jiru. Kun kan nuti qopheessine nama jaarmiyaa dhala ilma namaaf dhaabbate hunda keessaayyuu rakkoo uummata Oromoo rakkoo naannoo sana gubbaa irratti mootummaan Itoophiyaa gochaa jiru warra hubatee kana nu faana balaaleffatu hunda akka hammatu ibsaa jirra. Amnesty International, Human Rights Watch and Human Rights Organization gara biyya kana keessa jiranitti xalaa press release ergine isab duwwaa erguu miti telefoonaan namoota biyya kana keessa hariiroo fi quunnamtii qaban faana akka gaariitti irratti hojjenne inni dhufu jenneetu abdii qabna. Ammoo guyyaa irra caalu finalize kan goonu guyyaa boruuti. Boruu guyyaa guutuu press release press conference waan adda addaa hin goona jennee qopheessineerra. Isarratti gaa ibsa gaarii kennine telefoonaan miidiyaa kaampeenii guddaa kan goonu boru kan argamu abaluun argamu kan baruu dandeenyu boru. Garuu haala amma biyya sana keessa jirutti namni baay'ee akka dhufee qooda irraa fudhatu keessaayyuu miidiyaan garaagaraa waan fedhii isaanii waan tuqee jira. Haalli biyyi suni kan haala lola biyya Tigiree keessa haala hooggantooti keenya lagannaa godhan kuni baay'ee waan kana baruu barbaadu. Waan kanaafi baay'een isaanii dhufu jennee abdii qabna irrattis hojjechaa jirra. Guddaa galatoomaa
obbo Tasfaayee. Mee asirratti gara biyyaanis hin deebisa. Yeroo ammaa kanas ta'ee yeroo darbees ta'ee uummanni keenya dararaa guddaa keessa jira, hidhamaa jira, addeeffamaa jira. Manaa ba'ee gara manaatti deebi'ullee rakkachaa jira. Itti dabaluudhaan lolli waggaa 3 kumaandii poostiin dhaabbatee waraana bilisummaa Oromoo wajjin lollis dhaabbataan deemaa jira. Akka kanaan Tigraay keessatti lolli ta'eetu hamma ammaa hin dhaamin jira. Darbee Sudaanis immoo daangaa Itoophiyaa kiiloomeetira hedduu seentee biyya qabatteerti kan qoodatteerti. Mootummaan kana keessaan muddama hedduutu jiru. Paartilee siyaasaa nagaadhaan biyyatti galan hooggansa isaanii fuudhee hidhaa keessa dararee filmaata jedhaa jirama. Filmaata jedhu kana keessatti hooggantoonni siyaasaa gurguddoon utuma hidhaa jiranii paartilee siyaasaa kana immoo filmaatarraa akka qoodan fudhanneef ugguraa utuu jiranii filmaata kana dhuguma dhugaadhaan biyya kana keessatti geggeessanii biyya kana tasgabbeessu jedhamee yaadama obbo Tasfaayee. Lakkee dhugaa dubbachuu fi namni poolitikaa yookaan siyaasaa akka gaariitti beeku namni seenaa biyyoota garaagaraa akka gaariitti hubatee beeku keessaayyuu yeroo ammaa kana keessatti addunyaan hundumtuu akkannaa durii sana waan hundaa ukkaamsitee cufteetu kan bira darbitu otoo hin ta'in waan hundumtuu ifa ta'ee haalli deemu hunduu yeroo ta'u keessatti namni akkanatti baay'ee ilaalcha baay'ee dhiphoo baay'ee fudhatama hin qabne deemu biyya tokko kan akka Itoophiyaa biyya rakkoon xaxaamaa waan ishii duubatti deebitee na ilaaltu haalli keessa dhuftee duubatti deebitee ilaaltu yeroo hundumaa rakkoo malee hiika nagaa dimokiraasiitti deemuudhaaf fedhiinuu biyya hin jirre keessatti yeroo ammaa filannoo akkanaan godhataniin waan hundumaa bira darba jechuun abjuudhuma. Maalii bara 27 warri EPRDF jedhanii warri TPLF kollektiif waaniitu qabu ture. Garee tokko uummatanii garee sanatu diktaatara ta'ee fedhii ofii duwwaa hojiirra oolchaa ture. Amma garuu garee sanarraa gadi bu'aniitu nama abbaa hirree nama tokko biyya sanarratti ijaaruudhaaf yaalii guddaa gochaa jiru. Namichi abjuu haatitti himneen dhugaan godha jedheetu abjootaa jira. Ammayyuu abjuu keessa jira. Wanti akkanaa kun biyya sanatti hin jiru. Inni lammaffaa haala argame sanaan warri waggaa 50 duubatti nu deebisuu barbaadaniitu jiruuf kataniituma humnaanis haa ta'u shirraanis haa ta'u aangoo kana qabannee aangoo kanaan biyyattii sana gara barbaadnetti fuunee deemna. Oromiyaa diiguudhaaf akkuma duriitti biyya nama tokko biyya tokko afaan tokko aadaa tokko ilaalcha tokko yaada jedhu biyya sanatti finna jedhaniitu abjuu keessa jiru ammas jarri kunis ammoo yeroodhaaf waan garaagaraa qabatanii jechuun loltuu qabatanii qabeenya qabatanii kanaan biyya sana unkuraa jiru. Biyyattii sana rakkoo hamaa keessa galchaa jiru. Kanaaf kuni waanuma hin taane biyyattii bira darbanii namni nagaa qabu tokko akka mootummaatti itti gaafatamaa fi waanii itti gaafatamaa guddaa qabu tokko uummata isaa deebisee xayyaaraanii fi boombiidhaan isa bira darbee immoo biyya alagaa fidee uummata ofii ficcisiisu kuni seenaa gubbaa irratti dhaga'amee iyyuu hin beeku. Hin jiru biyya akkana godhu. Inni biraa karaa Sudaan jedhu suni kuni duraanuu itti himamaa ture. Biyyi dadhabaan argatte tokko biyyi hundumtuu abbaan hin hawwine hin jiru. Sudaan faana rakkoo baay'eetu jira.
daangaatu jira. Waa'ee immoo giddibii Abbaay sanatu jira. Kanaan wanti kun amma Sudaan akka argitutti Itoophiyaan karaa loltuu dadhabaa akka taate isa bira darbee Sudaaniif biyya tokko faana wal loluu miti. Ofiifuu mataa isheetiifuu ganda tokkoyyuu deebiftee ofirraa dhoowwuudhaaf humna akka hin qabne waan beektuuf akka barbaaddetti bakka hundaa qabachaa jirti. Waan boru dhufus immoo amma bishaan sun giddibii sun maala garamitti deemaa akkamitti deemaa waan baay'eetu dhufaa jira. Naannoon sun waan baay'ee rakkoo hamaa keessa jira. Rakkoo kana kan keessa kan galchee namicha kana Abiy. Namichi nabjoota abjuunsaa sun nugusa ta'uudhaa fi nugusa torbaffaa bakka Minilikii fi Haile Sillaasee sana taa'ee akka mootiitti jaarraa duriitti deebi'ee waanii jedha. Isaan kaan immoo keessa fedhii isaanii fi paawar Oromoo cabsuu, Tigree cabsuu, biyyittii hunda cabsanii biyyittii Amaara jalatti deebisuu abjuu qabu. Abjuu kana lamaaniitu walitti dhufee rakkoo biyya sana keessatti uumaa jira. Rakkoo hamaa xaxaa keessaa hin baane gara biyyittii sana diigamuutti deemaa jira. Kun immoo waan hin oolle. Amma akkan argutti gara sanatti deema. Na rakkoodha. Tole guddaa galatooma. Hordoftoota walabummaa Niwus Neetwoork kun sagantaa marii keenyaati. Sagantaa marii keenyaatiin obbo Tasfaayee Abdiisaa wajjiniin marii gochaa jirra. Obbo Tasfaayee egaa amma gara yeroon keenya gara xumuraatti deemaa jira. Mee ergaa yoo qabaattan qeerroo Oromoofis ta'ee Oromoota hundaafis ta'ee hawaasa biyya Jarmaniitiif dura taatanii gaggeessaa jirtan kanaafis yoo ergaa qabaattan. Egaa ergaan qabu yoo jiraate hawaasa biyya Jarmaniitiif akkuma macalqabne kana walitti dhufnee gurmuu tokko ijaarrachuudhaaf akka gaariitti deemaa jira, hojjechaa jirra. Gurmuun kun waan baay'ee hedduu rakkoolee jiran hiikuu qofa otoo hin ta'in biyya kana keessatti humna guddaa taane akka instituushinii guddaatti bakka deemnee dubbannu hundaatti humna rakkoo kaka'anii kan akka dippiloomaasii, advokaasii kan akka qabeenya qabnu kana walitti finnee uummata keenya asiis wal gargaarree uummata keenya biyyaallee gargaaruudhaaf hedduu nu barbaachisa. Irratti egaa bakka jirrutti akkuma amma irra jirrutti akka cimnee jabaannee gurmuu kana Jarman guutuutti ijaarrannu haalli jiru gabaasii Jarman qofaatti otoo hin ta'in biyya Awurooppaa akkanatti Ameerikaa akkanatti ijaaramnee walitti dhufuudhaaf deemaa jirra. Warra biyyaa fi warra garaagaraaf dhaamsa kana erguu barbaada. Uummati qabsoorra jiru tokko ala tokko qabsoonsaa hin cimaa, ala tokko qabsoonsaa hin laafaa. Ammoo biyyuma addunyaa kana gubbaarratti seenaa baay'ee ilaalle biyya uummati tokko haqaa fi mirga isaatiif falmu tokko uummati mo'atame hin jiru. Haqa qaba uummati Oromoo, mirga qaba. Haqaaf mirga qabaachuun qofaa gahaa miti. Ijaaramuun namarra jira. Hunduu bakka jirutti akka danda'ametti akka haalli mijaa'itti wal hubatee ijaaramuutu irra jira. Hooggana isaa dhagahuutu irra jira. Hooggana isaa bira dhaabbachuutu irra jira. Namichi mootummaan kun yeroo isaa baay'ee gabaabbatee jira. Waan sadiidhaan himatamuudhaaf deema mootummaan Abiy. Inni tokko war crime-dhaan himatamuudhaaf deema. Inni lammaffaa crime against humanity-dhaan himatamuu deema. Inni sadaffaa genocide. Waan kana sadani waan ragaa itti guuranii hunduu harka galfatanii jiru. Waan kun inni himatamuunsa waan hin hafne. Isa faana isa duwwaa otoo hin ta'in nama baay'ee galaafatee deema. Kanaaf uummati biyya keessaayyuu loltuun
biyya sana keessa Oromoo ta'es haa ta'u kan biraa humni adda poolisii Oromiyaa milishaan Oromiyaa har'a namicha kana abjuu namicha kanaan hojiirra oolcha jedhanii obboloota isaanii uummata isaanii irratti badii hojjetanii boru itti gaafatama seenaa qofaa otoo hin ta'in itti gaafatama seeraatti dhiyaachuun isaanii waan hin hafne. Hin bulaa ammam turaa miti guyyaa fi sa'aatiitti galaa jira. Akka durii waggaaf otoo hin ta'in haalli amma biyya sana keessatti deemaa jiruuf keessaayyuu biyya alaa gubbaarratti qabeenya gargaarsa kennan irraa dhaabanii har'a himannaa itti banuudhaaf deemu. Torban dhufu United Nation Security Council haala Itoophiyaa rakkoo jiru irratti haasa'uudhaaf deema. Kanaaf wanta baay'eetu deemaa jira. Keessaayyuu biyya Jarmanii keessatti mootummaan Jarmanii instituushiin garaagaraa waan kana gubbaarratti baay'ee waan jedhuuf warri biyya namicha kana abjuudhuma isaan guuttata jedhanii beekanis haa ta'u otoo hin beekin garaaf isaaniitiifis haa ta'u uummata isaanii miidhaa warri jiran yeroon itti gaafataman durillee seenaan jenna amma immoo seeraan inni itti gaafatamu fagoo miti. Yeroodhaan gaaga'ama uummata isaanii irraa godhan dhaabanii uummata isaanii cinaa akka dhaabbatan uummati biyyaas immoo akka jedhe ijaaramee wal hubatee hooggana isaa beektota isaa hayyoota isaa warra abbaa gadaa warra abbaa siqqee waliin takka ta'anii uummati kana rakkoof daraamama jiru kana keessaa baasuudhaaf harka wal qabatanii wal'aansoo akka godhanii waamicha godhaaf. Tole guddaa galatoomaa obbo Tasfaayee Abdiisaa afeerraa walabummaa News Network sagantaa marii keenya isiniif godhe kabajanii nu waliin gaaffii deebii gochuu keessaniif guddaa galatoomaan isiniin jedha. Anillee na affeertanii kana carraa kana kennuu keessaniif hedduu galatoomaa. Gara fuulduraatti illee waan garaagaraa irratti walitti dhufne akka marii goonu abdiin qaba. Galatoomaan jedha. Hordoftoota keenyaa kun walabummaa News Network sagantaa marii keenyaa har'a obbo Tasfaayee Abdiisaa waliin goone kanumaan xumurraa sagantaa ittaanuun agma wal agaruutti nagaatti. Walabummaa News Network. Walabummaa News Network. Walabummaa News Network. Walabummaa News Network. Waggoota dheeraadhaaf karaa miidiyaalee hawaasaa sagalee uummata isaa ta'aa kan ture. Yeroo ammaa guddachuudha. Qabsoo bilisummaa Oromoo fi walabummaan Oromiyaa akka galma ga'uuf kaka'umsaaf dammaqinsa horachuu irratti hojjeta. Karaa toora saatalaayitii Oromiyaa fi addunyaa mararra dambali'uuf qophii isaa hunda xumurachaa jira. Walabummaa News Network. Qabiyyeewwan kanneen akka oduu, gaaffii fi deebii, sagantaalee marii, aadaa, seenaa gootawwan Oromoo fi sagantaalee adda addaa barsiisaa bashannansiisan of harkaa qaba. Walabummaa News Network. Miidiyaa walabaa fi loogirraa bilisa ta'e. jijjiirama hawaasaatti fufiinsa qabu dagaagsuuf miidiyaa hundaa'edha. Walabummaa News Network.